Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqaba irratti weellisaan gameessi Oromoo artistii Taaddalaa Gammachuu yeroo diinni Oromiyaa bittinneessuuf ka'etti waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa lafatti gatuudha jedhe. Artistii Taaddalaa Gammachuu waggootaaf muuziqaa irraa fagaate jedhamuun kan dubbatamaa ture yommuu ta'u, tibbana sirba qeenxee mata dureen isaa barabaraan jedhuun Oromiyaa fi gootota Oromoo faarsuun sirba baaseen dinqisiifatamee jira. BBC Afaan Oromoo waliin turtii kan taasise artisti Taaddalaa Gammachuu Oromiyaan anaaf naannoo oli, Oromiyaan anaaf biyya jechuun dubbateeti jira. Ijoo keenya itti aanuun kibbaa fi baha Itoophiyaatti sababa hongeetiin lammiileen miliyoona 6.4 ta'an deeggarsa atattamaa lubbuu baraaruu barbaaduu jedhe ajansiin deebii balaa atattamaa UN ibsa baaseen. Naannoo Somaalee dabalatee kibbaa fi baha Oromiyaatti waqtiin roobaa dabruu irraa kan ka'e jiruu fi jireenya horsiisee bultootaa fi qonnaan bultootaa irra miidhaan guddaan dhaqqabee jira jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa dhimma deeggarsa namoomaa ibsee jira. Bahaa fi kibba Oromiyaa godinaalee akka Baalee, Booranaa, Gujii, Shawaa Bahaa fi kanneen biroo keessatti balaa hongee mudatee fi mootummaan balaa mudate dursee ittisuuf qophaa'uu dhabuu irraa kan ka'e beeyladoonnii fi bineensonni kumaatamaan lakkaa'aman yoo dhuman lubbuun namaa gaaga'ama guddaa keessummeessaa jirti. Qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf tokkummaan uummataa fi mooraa qabsoo barbaachisaadha jedhu hayyoonni Oromoo kanneen akka Profeesar Isqeel Gabbisaa, Profeesar Hussein Kadirii fi xiinxalaa siyaasaa dhimmoota Itoophiyaa Yahyaa Bashiir turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasisaniin. Qorataan seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa Oromoon gaafa tokkummaan socho'ee fi galma isaa bilisummaatti xiyyeeffate diinni kamuu isa dura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf ammoo ragaan qabsoo uummanni Oromoo bara 2014 hamma 2018tti adeemsisaa turedha jedhani. Biyya Siwiidinitti barnoota siyaasaa saayinsii kan hordofaa jiru Yahyaa Bashiir qabsoo fi gaaffiin Oromoo hamma oppiidiyoon jirtu galma gahuun ulfaataadha waan ta'eef uummanni Oromoo daandii qabsoo keessaa gufuu kana buqqaasuun mooraa siyaasaa fi waraanaa qindoominaan hojjechuu qaba jedhee jira. Profeesar hoggansaa fi poolisii kan ta'an Profeesar Hussein Kadir ammoo rakkoon Itoophiyaa guddaan gaaffii sabaa deebisuu dhabuudha waan ta'eef rakkoo kana furuuf mariin biyyoolessaa jedhamu kun waraana bilisummaa Oromoo fi qaamota dhimmi ilaallatu hunda hammachuu qaba jechuun qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork xiyyeeffannaa irratti ibsanii jiru. Dhibdeen siyaasaa waraana kaase karaa nagaatiin hin furamu taanaan waraanni dhaabbatee ture itti fufuuf qophii ta'uu isaanii Leetinaant Jeneraal Taaddasee Warradee ibsanii. Ajajaa waraanaa humnoota Tigraay kan ta'an Leetinaant Jeneraal Taaddasee Warradee haala yeroo ilaalchisee miidiyaalee Tigraayiif ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanis rakkoo siyaasaa waraanaa kanaaf ka'umsa tahee karaa nagaatiin hin hiikamu taanaan balbala nagaa saaquuf jecha haleellaa waraanaa dhaabanii turan akka itti fufanii fi tarkaanfiin fudhatamu kunis jabaa tahuu akka danda'u ibsaniiti jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa ta'uun tajaajilaa kan jiran Jeefrii Feeltimaan itti gaafatama isaanii gadhiisanii qondaala olaanaa biraatiin bakka buufamuuf akka ta'e gabaafamee jira. Kamisa guyyaa har'aa Jeefrii Feeltimaan gara Itoophiyaatti imaluun qondaalota Itoophiyaa waliin akka mari'atan erga ibsame boodadha oduun kun kan dhagahame. Qondaalli olaanaan US isaan bakka bu'uuf jaamanis Turkiitti ambaasaadara US ta'uun tajaajilaa kan turan David Satterfield ta'uun beekamee jira. Ijoo keenya xumuraatiin dhalattoonni Oromoo baqattummaan biyya Somaalilaand magaalaa garaagaraa keessa jiraatan dararaa adda addaa qaama mootummaa biyyattiitiin isaanirra gahaa jiraachuu fi dirmannaa akka barbaadan dubbatu. Biyya Somaalilaand magaalaa Lasaanot jaamtuu irraa mootummaa biyyattiitiin buqqaafamanii naannoo Puntland gammoojjii naannoo magaalaa Kaalgaayootti kan argaman baqattoonni kunneen yeroo ammaa daa'immanii fi dubartii wajjin beelaa fi dheebuun rakkachaa jiraachuu OMN tti himanii jiru.
Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon saa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessaa argattu gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.